baay'ee yaada akka taphataa tokkotti illaa hanga dhumaatitti lafee lafaatitti harkatu illaa hanga beeraa gurgurtitti illee taphachuudha yaada dirree ol gootee taphachuudha baay'ee baay'ee taphachuudha hedduu malee kaayyoon ture guddaan kana akka malee kan ilaalu hawwiiti yaada qiyyaas. Sababa nageenyaatti wajjin wal qabsiisanii taphatanii beekan waggaa shan guutu qaamni muudamarra ture hoggansarra ture hundinuu waan kana gaggeessu dadhabee ture. Sababa jeequmsa gartee ganda lama sodaatu ture jecha ilaalchuma gartee siyaasaatiin wajjin wal qabsiisaniitti ganda gabaree fi dhibaa sodaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee isaan kana sodaa isaaniitti jechuun waggaa shan guutuu sabni kun dhaabatee ture waggaa shan taphatamee beeku jechuudha. Barana garuu dargaggeessa itti gaafamaa dargaggeessaa waan hin ta'eef barana dargaggeessa guutuu mari'achiise bifa seeraatiin bifa ulaagaa qabu. Bifa gartee addunyaan gartee fiifaan addunyaa ittiin taphachiisaa jiru jechuun seera saniin taphannaa yaada jiru mari'achiise yoo xiqqaate torbee lama guutuu ijoollee ayyaanuu mari'achiisee irra walii galleetti waan kana qopheessine jechuudha. Nageenya araddaan duwwaa 8 qabaachuu turte kan duraan jaalallee isin qabaachuu turte san mirkaneeffachuudhaan kan waan kana qopheessine ni danda'a. Inni jalqaba irratti yaadu kaasuu barbaade baay'ee galatoonfachuudhaaf dargaggoota araddaa duwwaa 8 akka komiiteetti cinaa dhaabbatanii akka ispoortiitti cinaa dhaabbatanii baay'een galatoonfadha itti aanne maaltu ture seetaa tension waan inni waataa ture kilaba 74 galmaa'ee ture kilaba 74 hararra waan namatti tolu keessaa eedha hanqa D under D jiru B na D under D hoy teenii abbaa under teenii under 70 under 15 na under 13 as keessa jira jechuudha. Isaan kana karaa kana ni gahan jenneen yaadlees deemu maaliif tension waataa ture maal nu jechaa turan lagaarree taphni tulo maaliif seenaan ni dhaabbata sababa rabshaati ፖለቲካ ስፖርት ወደ ትኖር ካማኸሜ ይችላል ስፖርት ብሔር ሃይማኖት የለው ቀለም ዘር ምናምን አይጠይቅም። ይሄንን አስመልክቶ 08 ቀበሌ ላይ ትልቅ ነገር ስፖርቲን ጎሳፊ አመንቲ ሂንቀቡ ቢፋፊሸኝ ሂንጋፈቱ ካናላልቺሴ አራዳ ዱዋ ሰዴት ዋሂዱ ሆጀተማ ጅራ Barakana wallahi bujumati idarra arbati warra mi dandaya jamu wallahi ya mu jirate hundinu khanat daga khanala beke daga undan hundinu aina tumata tawaka wal fakka da ronga tulota tani wat pasal ad garagaruma 1% ka daga ga male nama yuni dande baka barakana lagare ilmansi uddu male dijiste yirti wala sir raay gam khanne joyi ፖለቲካ ኢላልቻ kana dargaggoonni keessaa guddubaati dandaleen caafin ganda gabaree kajamu ilaalchisan sirreessanii arrallee dhuma sadarkaa kanarra gaa namni as keessatti firamte kanatti argatu sadarkaa divizoonii ijoollee dabaluu dandeessu jira. Waggaa shan guutuu qeerraa dabaluu isaanii zammaruu mallatteessanii jiran. Amma barana bicha warri seenee taffaa mallatteessanii afur jiru. Keessa jechuudha barana kana qofa. Kan divizoonii ziqqatanya mallatteessee as keessa toora nama 18 jira. Warri maqaan ulaadhaa jira. Qaamni asii ammas hawaasaa keessatti ammas bitamee jira keessa. Sadarkaan qopheessitoota taphattoota baay'ee ciccimoo garte. Ijoollee kanuma amma asii fuudhee qattaa divizoonii qattaa asii geesse sadarkaa gartee wala ijoollee amsuu dandeessu. Dandeettiin qabdi eegumsaa fi qaatii guutuu qabdi garuu rakkoon isaanii ijoollee isaan tan as baasuu danda'u qaama shantu jira. Amma yaaddu lakki dargaggeessii beeka akka ati ani akka jijjiirraa asitti seefuu danda'a. Araddaan duwwaa ta'e baabsee deetii isa taphattoota xixiqqoo baay'ee kan addaa agartee leenjii addaa qabdi hedduu as keessaa qabdi. Tokkummaan baay'ee namatti tola sadarkaan irratti inni eegamaa ture kanaan dargaggoonni kana eegaan ture lagaarree rabshaadhaa minaan milchaa turanii garuu arraan kana kun sadarkaa dargaggoonni xumurre guyyaa tokkotti waancaa tokkocha. Namoonni akka Iliyaas Mahammadii fi Faamii gahee guddaa bahachaa jiran kuni hundi bu'aa bayii isaaniiti. Akka biyyattiittis ta'ee akka mootummaa
ispoortiin kan ummataati. Kana darbee immoo hariiroo gaarii akka horatan nama taasisa. Obbolummaas ni cimsa. Wanni guddaan nuti laga harree irratti hojjechaa jirru geeba gareen fedhe yoo argatee hoo nuti nu ilaalchisu. Garuu maqaa laga harreen qabdu ijaaruu qabna. Geebni laga harree irratti jalqabee laga harree irratti xumuramuu qaba. laga harree ላይ ተጀምሮ ማለቅ አለበት። እስከ ዛሬ ረጅም ዓመት laga harree ላይ ተጀምሮ አያልቅም። Irrini dargaggeessi magaalaa Dirqaa guutuu isaa maaliif hin jettee gaafate disipliinii rakkoo isaaniiti. Disipliinii rakkoo qaba. Fakkeenyaaf arrabalee gartee safuu ta'e guutuu ganda keessatti waliin jira. Kun waan ganda keessatti ittiin baratee ittiin guddatu. Isa bara safuu miti. Gin gaafa namti kun taphataan kun garuu pirofeshinaala ta'e filatamee ijoollee adda addaa guddate jechuutan kana gartee kakaleessa ittiin dhalatee ittiin guddate hawaasummaa keessatti barataa dhufisan itti fayyadamu. Sababa kanatti dabaree taphataan keenya hedduun kan siltaa dhufe. Kanaafuu irrinni guddaan asfaltaaniin as keessa jiru guddaan qaamni hooggansaa guddaan qaamni waan kana horee waan kana qindeessu guddaan wanni nuti irratti hojii jiru amma dura disipliinii dabalana. Kan keessaa sochii isaanii ilaalchinne fakkeenyaaf paasingii irratti warra aktiif ta'ee jira, diribiliin jira warra aktiif ta'ee jira, warra amma goolkiipparii keessaa warra tokkoffaarra jiru jira sadarkaa baay'ee haa gooliin amma gooliin takkaatiin jira. Isaan kana gara tokko bittinnee akkaataa badaafnu simeet isaanii oomishnee karaa dirree kan namaadhaaf akka dhiyeessinu qophii xumuraa jirra. Maaliif jennaan yoo kan irraa fudhatan taate ciccimoo jira mana dandeettii baay'ee guutuu jira. Fakkeenyaaf bakka biraarraa dabuun naannoo halaala irraa fidanii dirreedhaa bakka bu'ee taphata. Kun jechuun karaa sadii ni danda'a. Takka diinagdeedhaan ni danda'a. Carraa ijoollee as kan cufuu danda'a. Iddoo ispeesii baay'ee ijoolleen qabu carraa harkatti dandeessu kana cufuu danda'a. Kanaafuu dargaggoota nuti oomishaa jirru dargaggoota biqaatiidhaan dandeettii waan hundaatiin abiliitiidhaan isaan san caalu oomishaa jirra. Yoo rabbi inshallah as keessaa nama 18 akkamaatti namni ta'u biifi keessaa nama 18 warra diviziyoona keessa jiraatanii as keessa jiran jechuun meeqaan tamti jira 18 jira. Kanaafuu warra 8 kana qopheessinee jirra. Barreenyaa lama wajjin qopheessinee jirra. Akkasumas shillimaatti isaaniillee qopheessinee jirra. Hojiin akkanaa kun ammaaf kan gaggeeffamu kiramtiidha kan gaggeeffamu fayyada. Saniif akka addan dhaabbanne sabti jaaladillee ta'e danda'amee akka birneendi taasanitti yoo itti nuuf dhufe ijoolleen teenyaas karaa waan biraa hin seentu. Kanaafuu akka itti nuuf dhufuun jaa amma amata sadi dura illaa amata afurillee dhaabbatee ture gamni. Sababa jeequmsa ja'ametti dhaabbateen taphataan meeqa karaa waan biraa seenee waan hedduu keessa seenee amma garuu karaa sanarraa namoonni deebi'ee ispoortii jala guddira. Kanaafuu wanni kun akka itti fufu sabtii fi ala dallee yoo itti nuuf nuti nu gammachiisa. Qaamni ilaallatu hundinuu ilaalee sabtii fi ala yoo itti nuuf hedduu malee nu gammachiisa. Inshallah. Ala galuuf kan nu bira jiru kana akka boruu kana jechuudha. Inshallah waan ta'u. Kanaafuu namni hundinuu nuti dhaabbatee akka biqiluu gammachiisa. Ani waan biraa bira qotee namni daanyaadhaan jechi tokko jee qayyidhaan akka bo'ootti tarkaan bira naannoo murteessee jira. Yoo daanyaan baasu baatee nagarre ani fiifaa ta'ee tapha dhaabsee seeneetiin kan hin